Harka fuunee kabajamtootaaf dhaggeeffattoota Jirraa miidiyaa sagantaa maree guyyaa har'aatiin keessummaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Turtiin keessan nu faana haa ta'uun affeerraa keenya. Keessummaan keenya guyyaa irraa Obbo Guutuu Dhaabasaa jedhamu biyya Ameerikaa jiraatu. Isaanii wajjiniin maree goonaa. Maree kanatti darbuu keenyaan dura sirba tokko sin affeerree deebinaa. Nu waliin tura. Amma gara maree keenyaatti seennaa. Mee maree keenyaatti utuu hin seeniin dura Obbo Guutuu Dhaabasaa eenyu akka isaan of beeksisaniif carraa isaaniif kennaa. Mee Obbo Guutuu Dhaabasaa mee of barsiisaatii gara maree keenyaatti darbina. Galatoomaa carraa kana naa kennuu keessanii fi guddaan isin galateeffadhaa. Guutuu Dhaabasaa Moosaa eenyuun kan jedhuun akka biyyaatti natti qoosu yeroo mana hojii jiru Abboo jedhee maqaa warri naa moggaasan jiru. Gama bulchiisattis qixxuma warra aangawoota Abbootti na laalaniiti akka diinatti na laalu turanii. Dhaloonni koo kibba lixa Shawaa aanaa Ammayyaati. Barumsa koo kan hin xumure kutaa 12 magaalaa Walisootti mana barumsa Dajjaasmaach Garasuu Dhokii iddoo amma kolleejii ta'e kanatti xumure. Bara jijjiiramaa durii chaartaraa sana keessatti barannaa dargiin kufu kutaa 11 dargiin kufee ji'a jaambooda akkas waamamnee deebinee kutaa xumurree 84 yookiin 92 akka faranjiitti kutaa 12 xumurree. Yeroo sana siyaasni baay'ee ho'aa ture. Adda bilisummaa Oromoo akka gaarii socho'aa. OPDO'n illee sochii isin qabdu yeroo sanatti namoota mana barumsaa keessa ijoollee amma aangorra jiran ijoollee muraasa wayiiti kan jiranu. Nuti gaachuma keessatti miseensa adda bilisummaa Oromoo taanee garee adda bilisummaa Oromootiin ijaaramni aanaa keenya keessas ijoolleen tokko jiru amma sadarkaa barsiisummaa adda addaa irra jiru. Qubee barachuu edda barannee kaan immoo ijoolleen akka baratan ijoollee kakaasuudhaan bara 84 amma Abboon chaartarii keessaa bahutti hojjetaa turre. Erga Abboon chaartara keessaa bahees nuti goora sana qabannee karaa sana irratti hafnee dhiibban karaa OPDOtiin nurra ga'u ittuma fufee waggaa 10 gararree hojii malee na teessanii. Amma sanatti anis aamlee koo gadi hin buufne isaan hin qaxxaachuu daldalatti waan hojjetamuu qabu waan adda addaa hojjedhee isaanuma gararreen jiraataa ture. Aamlee siyaasaas gadi nu qaban jiruudhaan gad nu qabuu hin dandeenye. Booddeerra immoo naannoo 1992 akka biyyichaatti jechaadha 2002 mana hojii abbaa langaatti qacaramee galee amma 2006tti amma isaan bira amma 2006tti achuma aanaa ammayyaa hojjetaa ture. Sana booda filannoo 95 sana 97 jecha 2005 siyaasni deebi'ee akkuma bara 1984 sanatti baay'ee waan ho'aa ta'eef OPDO'n sadarkaa abdii kutachuu gubbaa geessee tarkaanfii hamaa fudhachuu calqabanii tarkaanfii fudhatan sana keessatti aanaa ani jiru gubbaadha. Ani maatii koo wajjin jiraadha. Maatii horadhee yeroo sana ijoollee lama qaban ture. Ijoolleen koo wajjin achitti maatirraa na buqqisanii aanaa Kibba lixa Shawaa aanaa Qarsaa Maallimaa bakka jedhamu tokko aanaa tokko irraa kutanii baasanii bakka sana filannootti kufanii turanii
bakka filannoo irratti kufan hundumasaa kutanii yeroo qoqqoodanii aanaa haaraa baasanitti itti gaafatamaan mana hojii abbaa alangaa kan qajeelchaa jira godina nama Malaakuu jedhamudha. Amma du'e ta'ee jira ta'e hin beeku. Nama inni aanaa keenya irra hojjetu du'eera inni amna shuur qulqulleeffachuu hin dandeenye. Isaan wajji walii galanii ituma niyyata isaan biraa hin qabaanne xalaa sobaanatti barreessanii akkaatuma gaaffii keetiin ati iyyata dhiyeeffatteen nus iyyata kee fudhatama waan argateef qabdan kanaan gara aanaa tarree deemtanii akka hojjettan jijjiirraa keessan kan isin mirkaneessine beektanii gara sana deemtanii akka hojjettan jedhanii mindaa maddeen qaba. Yeroo sana mana galmee irraan hojjedhaa birri 530 wayiitti kan naa kaffalamu. Maatii nama ijoollee 3 qabaa kan obboleessa koo har'a badda lama ijoolleen 2 na bira jiru. Amma kana walii qabee manumatti gatee mindaa sanaan deemee yoon achi dhaqummoo achittis egaa Waaqayyo gaariidha akka isaanii miti. Oromoonis jira. Oromoon isa wajjin isaa sirbu malee kan keessi isaa Oromoo ta'e baay'eetu jira. Irra kan jechuun danda'a. Waggaa 2 achi ture. Jireenya gaariin dabarsi. Dhugaa dubbachuudhaaf Oromoon akka Oromoof ho'uu achittan arge. Na gargaaranii dirgoo iddoo nan hin beekne iddoo adda addaatiin naa kennu deemee maatii kee ilaalinaan jedhanii mana hojii sana keessattis dhiibban tokko narra hin geenye. Aanuma sanatti illee bulchiisonnumti illee jiran xiqqoo warra garaa laafan fakkaatanii gaarii maratoon jiru kan hundumaa caalu immoo Waaqayyo naa qabee iddoo isaan itti na balleessu na erganitti immoo mataa koo na qabee Waaqayyo carraa biyya alaa ba'uu na kenne 2008 gara biyya Ameerikaa kana dhufee gaafa nani ofuyyuu abaa'otu baase jedhanii warri kaan kaasu warri kaan waan adda addaa jedhu ana garuu Waaqayyumatu harka isaanii keessaa na baasu gaafa barbaadu na baasee amma maatii koo sodadhee biyya Ameerikaa kana gubbaa gammachuudhaan nagaadhaan jiraadha jiru kootini. Waa'ee biyya kootii immoo deebi'ee yoo yaadu gammachuun koo hundumtuu ammuma ijoolleen hiriyoonni keenya hi'aa jiran yaadni keenya hi'aa jira. Kanumatti jirra kana fakkaata seenaan koo gabaabumatti. Ayyee obbo Guutuu Dhaabasaa Moosaa baay'ee ulfaadha. Tartiibuma gaariidhaan of beeksiftanii jirtu. Mee egaa muuxannoo qabdu sinamma muuxannoo bara mootummaa ce'umsaatii kaatanii waan keessa darbaa dhuftan erga mootummaan EPRDF biyya Itoophiyaa geggeessaa tures keessatti hirmaattanii turtanii amma muuxannoo qabdan irraa waan taajjabdan irraa akkasin dubbattaniif isin affeerree jirra. Kana keessatti gaa akka mootummaatti bara EPRDF keessas ta'e ammas ADO'n yookaan amma maqaan irraa bahee jira. ADO'ummaan kuni yookaan OPDO'ummaan irraa bahee jira. Ofirraa kaasanii jiru. Yeroo sanatti akka ADO'tti yookaan immoo OPDO'n adeemsa sochii siyaasaa isaanii kan yeroo isaan TPLF waliin turaniitii fi erga TPLF aangoo gadhiisee EPRDF diigame booda walii wajjiniin ilaalla. Mee sochii OPDO gama siyaasaatiin kan yeroo TPLF waliiniitiif kan TPLF booda kana akkamittiin ilaaltu? Kanarraa maal nuun jettu? OPDO'n tokkittuma ishiin isuma gaafa 1982 wayyaaniin dhaabdetu har'allee ideolojiin sanaan jira. Akkan ofii koo hubadhetti. Gaafa dhaabbattus 84 kaayyoo malee dhaabbatti OPDO'n kaayyoon qabdu. Oromoof kanan godha jettee miti. Oromoof kan ittiin goone Oromoo ittiin gowwoomsine ani warri TPLF dhaaban. Kaayyoo hin qabanu. Kaayyoo waan hin qabneef amma dhumaatti ilmaan Oromoo gara jabina dachaa hin qabneen Oromoo irratti deemanii amma isaan daangaa hin dabarre garuu TPLFtu isaan dhoowwaa ture. Kana kan dhugaa bahu waggoota
sadan kana aangoo qabatanitti ammeenyi isaan Oromoo irratti godhan namatti agarsiisa jechaadha. Bara 83 yookiin 84 bara chaartara keessa adda bilisummaa Oromoo ture. Uummanni Oromoo guutumaa guututti godinaan keessa jirutti dhaabaa wajjiniin ture. OPDO'n miseensa tokko hin qabdu. Otoo dhiibanuu adda bilisummaa Oromoo adda bahee jiruudhaan namni membarii OPDO hin taane jiru akka hin arganne jiraachuyyuu akka hin dandeenye gochuudhaan uummata Oromoo gubbaarratti duulan. Uummanni Oromoo yommuu bahee lolatu nuyi kan isin bulchaa jiru TPLF har'a TPLF ani TPLF lukan umuree harkaan umuree mataan ukutee maal jedha Oromoo numti gadi bahee warruma kaleessa miidhamee akkas jedha baay'ee kan nama taajabsiisu. Aanaa keenya ganda keessa deemee nama kan ajjeesaa hidhaa kan ture OPDOdha malee agoos hin dhufne ganda keenya keessa akkaan argine godina keenya irratti akkaan agarreen Oromiyaa irratti akkaan agarreen miidiyoonni qabnu miidiyoonni gurguddaan kan akka OMN ragaa kana dhiyeessanii baay'inaan irratti hojjechuu qabu turan. Fakkeenyaaf waan tokkotti bara 1997 akkuma dammaa tuquu kaase filannoo sana gubbaarratti icciitii baay'eetu baay'ee yeroo Piroofeesar Mararaa fa'i wajjiniin dibeetii gochuudhaaf gadi dhiyaatan Junaddiin Saaddoo fa'i maal akka dubbataa bahan Abbaan Duulaa maal akka dubbataa bahe Kumaa Dammaqsaa maal akka dubbataa bahe warra godana jiran dhiisi sadarkaa gaara caffeetti jechaadha. Inni kun evidensii guddaadha. Nuyi TPLF meerree jedhaniiti Oromoo fuulduraa dhoksaa turan yeroo sana. Har'a isaa gadi fidanii TPLF luka si muree'anii warri lukti murame immoo gabbayee TPLF luka nu muree akka jedhu naaf galuu didan yeroo baay'ee namoota wajjin argime kanaan godhan yeroo baay'ee. Diina keenya yoo argine diina kee loluu hin dandeessu. Diina kee arguu qabda dura. Akkuma jedhu OPDO'n kaayyoo malee dhaabbattee kaayyoo tokkoyyuu hin qabdu Oromoo af kanan godhan jettu Oromoo garatti geessitu hin qabdu. Gaafa jijjiiramni nalanaa dhufee akka OPDO'tti immoo deefame diinum kanatti deebi'amee gumaan keenya kennamu kaleessayyuu kan dhaabbatte bishaan gubbaa waan ta'eef uummata amma kana baachuu dadhabdee wajjin gadi liqinfamte sirna dullacha ture keessatti. Kanaaf OPDO'n calqabumaa kaayyoo malee dhaabbatti har'allee kaayyoo malee jirti uummata Oromoo iddoo kana kaasin iddoo kana hangaa kan jedhus karoora hin qaban. Itti rakkatan jechaadha. Gara geessa waan wallaalaniif isaan aangoo qofa waan barii gubbaa teessuma qofatti fakkaate siyaasni. Bulchuunis teessuma mindaa argachuu lafa Oromoo gurguruu ofii suufii uffachuu fooqii itti ijaarrachuu kanuma qofa godhanii beeku. Aamlee siyaasaa hin qaban. Siyaasa hin dhaabbanne waan ta'eef ofiin dhaabbanne waan ta'eef aamlee siyaasaa hin qaban aamlee siyaasaa uummatatti horuu hin dandeenye. Kanaaf OPDO'n bara TPLF keessa uummata Oromoo miidhaa turte har'as bifuma sanaan akkasumatti itti fuftee diinni Oromoo guddaan OPDO'dha. Har'a immoo ilmaan isaaniiti kan itti darbe. Ilmaan OPDO'tii fi OPDO dullattiidha kan achi keessa jiru har'a. Iddoo bittinnaanii jiru, dhokatanii dudduuba jiru, fakkeenya Abbaan Duulaa fa'i dudduuba jiru. Ilmaan isaanii immoo fuuldura jiru. Warra yeroo sochii Oromoon ilmaan Oromoo mirga ofiitii TPLF hin bahee lolu basaasaa ture. Ijoollee yeroo sana basaasaa turan eenyu sochii sana keessa akka jiru warra basaasanutu abbaa aangoo ta'ee bulchaa aanarraa kaasee godina dabalatee haga caffeetti jiru. Tokko ijoollee ishii keenyaa ishii warra yeroo sana sochii keessa turan warra sabboontota amanii ilaalamanii fi hubannoo malee warra yeroo sana sochii keessa makaman tokko maallaqaan bitanii ofitti dabalan malee akka yeroo isaanuma kan jiru ilmaan isaaniiti kan aangoo qabatee jiru immoo Obbo Guutuu nuuf kolchaa gidduudhaan inni isin dhaabaa. Siyaasuma akkamittiin OPDO'n kan dhaabni TPLF kalaqe ofiif akka ta'utti dhaabbate akkuma isin jettanii saba Oromoo bal'aa kana siyaasa isaaniitiin akkuma jenne duratti TPLF wajjiniin
amma immoo erga TPLF aangoo gadhiisee boodas itti fufanii uummata Oromoo siyaasaan olaantummaa irratti qabaatanii itti fufuu akkamumaan danda'an. Kun hawaasa Oromoo keessatti gaaffii guddaadha. Mee iddoo sana irratti xiyyeeffannoodhaan utuu dubbattanii nan fedha isa kaan itti dhufna. Yakka isaan hojjetan maaliif yakka sana gara biraatti akka isaan akeekan waan akka kanaa itti dhufna. Mee garuma siyaasaatti yeroo dhufnu siyaasi jarri kun ittiin uummata Oromoo burjaajessan maalidha jettanii yaaddu? Siyaasi isaan ittiin uummata Oromoo kana of jalatti haga ammaa kana olaantummaa siyaasaatii fi mootummaa ta'anii itti fufuu danda'aniif maali jettu? Kun saba Oromootiif gaaffiidha. Mee kanarratti xiyyeeffadhaati gaaffii isa kaanitti hin dhumna. Opinion siyaasa amma fakkeenyaaf badhaadhina warri amma jiranis malee siyaasa keessatti Oromoon maal argata jettee yoo gaafatte warrumti amma badhaadhina keessa jiran warra duriis warra OPDO is. OPDOon amma yakka hojjette irraa baqachuuf jecha jirti lolataa jirti. Warra amma haqeetti makaman jiru warri ijoolleen kaleessa sabboontota fakkaatanii waa'ee mirga Oromoo falmaa turan kun. Warri kuni badhaadhina yoo malee siyaasa kanaan hin jedhan. Itoophiyaa keessatti maal argata Oromoon yeroo kanatti? Amma sirna badhaadhinaa kana keessatti yookiin bilchiginnaa kana keessatti Oromoon bifa kamiin? Fakkeenya amma akka isaan jedhanitti nuti qomoo irratti hundoofnu dandeettii isaatiin isuma kan izeema sana jecha dandeettii isaatiin namni fakkeenya amma bulchaa aanaa tokko ta'uuf ati ga'umsa qabda taanaan dhiigni kee ilaalamuu hin qabu kan jedhudha. Oromoon immoo dhiiga laaluu otoo hin ta'in aayidooloojii Oromummaa nama qabu kan barbaadu. Oromummaan inni barbaadu immoo naannoo ofirratti ofiin of bulchuudha. Naannoo isaarratti ofiin of bulchuu. Ofiin of bulchuu jechuun anatu of bulchaa, anatu ilma kootu na bulchuu qaba, saba kootu na bulchuu qaba kan jedhudha. Sabni isa kana gama isaanii hin qabanu kaayyoo isa kan yoo qomoo fe'aa ta'u aayidooloojii fe'aa qabaatu dandeettii qabaannaan hin bulchaadha. Dandeettiin jedhamu immoo dandeettii sammuu ati qabdu otoo hin ta'in amanamummaatii dhaabbatu kanaaf qabdudha. Kaleessa sanuma fakkeenya amma OPDOon kaayyoo akka ishiin hin qabne kan beeksisu amma gaafa calqabdu kashalabboota irraa yookaan calqabdi 83 amma yoo laalta ta'e piroofeesaroonni, dooktaroonni, barsiisonni, namoonni buufata fayyaa qonna keessa jiran, namoonni beekumsa qaban, namoonni sammuu yaaduu danda'an hundumti adda bilisummaa Oromoo wajjiniin ture. Namoota akka kashalabboota magaalaa keessa olii gadi yaatee hattu. Warra araqee dhuguu malee umayyuu hin beekne isaan kanatu OPDO jala ture. Isaan kana ganda keessatti warri dura taa'aa gandaa godhu warra lafa barana namatti kireessee mandara keessa deemee araqee ittiin dhuguu fi itoo isa baranaa namicha irraan kaasin isa bara uftuu deebisee kireessee maallaqa argatee ittiin deemee araqee warra kana qaambarii gandaa godheetti warri kun jiruu isaaniitiifuu nama hin taane waan ta'eef si balleessurraa dudduubatti hin deebi'an. Isaan kanatu liqaambarii ta'u. Liqaambarii ta'aniis ilmi biluu ilma nama guddaa inni ba'uudha jedhanii ajjechisuu hiisurraa dudduubatti hin deebi'an. Siyaasa miti jechaadha kan achi jidduu sana jiru. Fedhiin Oromoo maal barbaada Oromoon biyya sana keessatti kan jedhu OPDOon kaleessas lafan keenya har'as lafa keesseen jirtu waan badhaadhina Oromoon jiru argannaan Oromoo akkas taanan kan jedhu qofa kan isaan sii kaa'an. Isa kana miti isa kana hojjettee argatta ati. Oromoon akkan hojjenne kan dhoowwe siyaasa. Oromoon akkan duroomne kan godhe siyaasa malee hojjechuu wallaalee miti. Kanaaf hojjettee argattee duroomuun siyaasa miti. Damee siyaasaa tokko iyyuu haa ta'u malee dinagdeen damee siyaasaa tokkooti. Garuu aamlee siyaasaa horachuu qaba. Ofiin of bulchuu jechuun aamlee siyaasaa horachuudha. Aamlee siyaasaa naa horatee maalummaa isaatu galaaf nama kanaaf. Maalummaa biyyichaatu galaaf. Oromummaa isaa otoo hin beekin Itoophiyummaa isaa beekuu hin danda'u namni. Of itoo hin beekin nama beekuu hin danda'u. Of beekuudha dura. Of edda beekeen booda nama beeka. Nama edda beekeen booda namummaadhaan immoo biyya isaa beeka. Biyya isaa edda beekeen booda biyya ofiitiif jedhee du'a namni. Amma isaan gad dhiibanii Oromoo jidduutti olii gadi
yaada isaa bacancirsiisanii of hin beeku, ollaa isaa hin beeku, biyya isaa hin beeku, saba akkanaa godhan. Eenyuun akkana godhan? Inni silaa beeku dudduubatti dhiibamee jira. Inni silaa waa kan hubachuu danda'u dudduubatti dhiibamee jira. Warra kanarra dhimma hin qabne, warra daantaa kiisii isaaniitiif deeman akkuma lallaba isaanii maal jedhu turan? Ati maal si qabe afaan kee qabattee jiruu kee hin jiraattu ati horii kee argannaan maal si galshee ati qixxee namaa ta'uu barbaadu? Lallabni isaanii kana. Siyaasni isaan qabatanii jiran kana. Ati yoo amlee siyaasa hin qabaanne maallaqa kiisii guuttatteef umayyuu si hin godhu. Umayyuu hin goone kun durooyyota keenyarraa kan baasanii salphisan amlee siyaasaa waan hin qabneef. Nama Oromoof aarsaa guddaa godhan, nama Oromoo yeroo meeqa oksanii isa cabe yaalchisan, isa rakkate jiraachisan sooreyyoota keenya baay'ee isaanii dhiibanii baasan. Amlee siyaasaa aangoo siyaasaa waan hin qabneef. Anna uummanni keenya kan siyaasa kana jalatti ittiin bitame maallaqaan bitu. Warra maallaqaan bitan maallaqaan bitaniiti isan bitamu jedhu immoo garabinaan madeessanii akka inni waa tokko hin gaafanne gochuudhaan uummata bitan malee OPDO'n takka uummata keenya hin binne. Uummannis OPDO takka hin amanne badhaadhina irra jedhanittis hin amanne uummanni. Namoota maallaqaan bitaman malee namoota maallaqaaf jedhanii kaatan malee baay'inaan amma immoo kan agartu ijoollee umarrayyuu hin turredha. Ijoollee kaleessa magaalaa keessa olii gad deemanii basaasaa turan, mana namaa jala deemaa turan, kan namaaf dantaa hin qabne. Amma namoota tokko ilaalte ta'e ebelu nama guddaadha, ebelu nama akkasiiti. Ani warra ijoollee nama gargar hin baafne warra kanatti aangoo qabata. Warri kun immoo sirraan qabatan. Fakkeenyaaf amma nama gugurdaa walgahii keessatti hin salphisu akkuma barbaadan itti haasa'anii. Fakkeenyaaf fudhachuu barbaade bara Dooktar Nagaasoon chaartarii walgahii yaadigin dhiitee bahe kan arrabse dhaabaa dabaleeti. Agos miti, mallas miti, Dabratsiyoon miti, Geetachuu Raddaa miti, dhaabaa dabaleeti kan namni arrabse. Namni Nagaasotti, Dooktar Nagaasotti arrabsee dubbata bahe warra OPDO'ti. Akkuma amma kunoo Taayyeen abbaa barbaade gadi bahee arrabsu kana jechaadha. Dooktar Milkeessan Gabbaa hangaa sanammaa Dooktarii maaliiti gadi bahee. Piroofeesar Maraara'aan nama Abiyyi fa'i barsiise, nama Lammaa fa'i achi keessa 6 kiilootti barsiise, addunyaan piroofeesara isaatti amantu arrabsu kun hangaasan fa'i Dooktarii maaliiti jedhuun gadi bahanii. Warra akkanaati egaa OPDO keessatti kan aangoo qabu. Siyaasa toon ta'in warra kun baalagoota akkanaa jechaadha. Addaggee namarraa umayyuu hin qabne, aamlee namaatiif kan waa tokko dantaa hin qabne, ofii kan aamlee hin qabne jechaadha. Aanaa keenyatti the first time namni du'ee reenfa baasanii kan gatan goodatti akka awwaalamne kan godhan bara kana. Waggaa 27 warra TPLF aangoo gubbaa turte inni amanamni malee hojiirraa kan galli dhiibama malee namni du'e hin turre, nama ajjeesan hin turre. Maaliif xiqqoo namoonni yeroo sana booda keessa gara bulchiisatti namoonni dhufanii namummaadhumaan umuriidhaan nama yaada naanneeffatanii ture. Amma namoonni jiran ijoollee kashalabboota bulchiisa caffee kaaftee amma aanatti yoo ilaaltu ijoollee kashalabboota kaleessa ijoollee Oromoo ciccimtu saalfii tokko malee dantaa naasuu tokko malee saaxilaa turte. Yeroo makalaakaan dhufe makalaakaa jala galtee arraa shilingiif sumunii fudhattee mana ijoollee geessitee agarsiisaa turte warra kana aangoo qabate amma. Egalee siyaasa miti jechaadha. Oromoon takkaa siyaasan namni isa qajeelchin jiru. Oromoo kan ittiin qajeelchan qawwee fi maallaqaan bituudhaan gara ambituudhaan isa kan sodaachisaniituuf jalatti hiriirsan malee OPDO'n siyaasan qabdu wanti ishee ittiin jiru jechuu barbaade. Ayyee ulfaadha obbo Guutuu mee gara gaaffii keenya isa lammataattiin isin dabarsa. Gaaffiin keenya inni lammataa TPLF wajjiniinis yeroo turan akka dhaabaatti dhaadiyoon yookaan OPDO'n yakkoota gurguddaa yakkoota kana jedhamne saba Oromoo irratti raawwataa turanii erga TPLF aangoo gadhiistee Maqaleetti galte boodas yakkii irra caalaan itti fufee jira. Haa ta'u malee garuu yakkoota kana hundumaa isa yeroo darbees isa yeroo waliin TPLF wajjiniin hojjetaa turanis amma erga TPLF aangoo gadhiisee deemes TPLF irratti haqachuu maqaa adda addaa moggaasanii shanee jedhanii warra qabsoo bilisummaa Oromoo
Oromootiif geggeessan qabsaa jiran itti hidhuu qaama biraa yakkuutu jira. Maaliif kana godhu? Uummanni Oromoo akkamittiin ilaaluu qaba waan kana? Uummanni Oromoo amma fakkeenyaaf burjaajii keessa jira. Maaliif burjaajii keessa jira? Mootummaa ammaa kana mootummaa Oromooti jedhee fudhatee jira. Mootummaa OPDO of jijjiirtee ODP taate amma immoo ODP irraa gara badhaadhinaatti jijjiiramanii maqaa Oromoo ofirraa kaasanii jiru. Haa ta'u malee uummanni Oromoo kaan burjaajii keessa jira. Mee uummata Oromootiif dhaamsa akkamii qabdu? Tokko yakka kana wajjin wal qabsiiftanii yakka yeroo OPDO'n wayyaanee wajjin yookaan TPLF wajjin taate uummata Oromoo irratti raawwataa turte. Ergasii boodas yakkoota raawwatamaa ture kana TPLF taqachuu qaama biraa taqachuu kana uummanni Oromoo kanaan hamma yoomitti gowwoomfama? Mee isa kana uummata Oromootiif maal jettu xinxala gootan irraa? Uummanni inni gowwoomuuf masaatii gowwooma. Yoo kana intervii geetachuu adda godhe gubbaarratti TPLF tu dhiibbaa nutti godheeti uummata miine malee nu miti jedhu jedhe. Uummanni otoo abshaalate wanti gaafachuu qabu tokko jira. Fakkeenya amma biyyattii kan bulchaa ture EPRDF malee TPLF miti. Akka poolitikaatti jedhu waan barreeffameen. Amma siyaasni isa barreeffame irratti wangeela wal lallabdu baabilii keessa jiru lallabda malee isa biraa miti kan lallabdu. Biyyi tokko immoo sirna ittiin bulu qaba. Sirni inni ittiin bulu suni sirna barreeffate konstituushinii sanatti eegga mangistiin Itoophiyaa maal jedha kan jedhudha. Itoophiyaa kan bulchu Adawaawiidha. Adawaawiin immoo OPDO kan Amaaraa sana kan Kibbaa fi TPLF dabalatee wal ijaarame. Ufanii edda isa ijaarrataniin boodatti eenyutu dura ta'a dhaaba kanaa ta'a. Dhaaba EPDRF eenyutu ta'a gaafa jedhamu isaan abbaa duulaa fa'iitu abiyyi fa'iitu harka baasee TPLF nuufaa ta'uu jedhu. Uummata Oromoo miti. Uummata Oromoo keessaa namni tokko an harka baasee TPLF EPRDF fi liqaambarii haa ta'u jedhee filee namni jedhu hoo jiraate inni as baay'ee falmuu danda'a. Garuu yookiin TPLF immoo ana malee nama biraan filinaa jettee achi keessa sodaachifte gaafa akkana akkas jettee ani evidensii uummatatti gadaa dhiyeessan. Okay. OPDO'n achi keessa jirti. Mana marii Ihaadig jedhama yeroo sanatti mana marii sana keessa membarii 45 qabu. Isaan keessa liqaambariin filatama. Liqaambariin gaafa filatamu TPLF isaantu file. Nu caala beektaa situ biyya kanaaf caala qabsaa'ee jedhee kan file isaani. Warra naannoo Amaaraa bulchuu, warra naannoo Kibbaa bulchuu fi warra Oromiyaa bulchuutu ati nu hoogganiiti nu si wajjin hin taaneeti konstitushinii lafa keewwanne kanaan raawwanna biyya bulchinaa jedhaniit filatan. Okay. Edda TPLF durataa dhaabati malee durataa biyya sanaa miti. Biyya sana kan bulchu Ihaadig. Kan filannuutti dhiyaate filatamu Ihaadig. TPLF miti. Aanaa keenyatti akka TPLF of hin dorgomne. Yoo dhuguma dhiibban irra jiraate akkuma isaan amma jedhan otoo gaara xiyyaaraan gadi nu rukutanu otoo lakaan boombii nutti darbatanu otoo matarayyeessi nutti dhukaasanu uummata keenya aamlee isaa heeguudhaaf uummata keenyaaf qabsa'u bosonatti gallee jedhan Geetachoo Raddaa. Waggaa 27 guutuu maaliif jara kanaa gugguufan isaan warri OPDO yoo dhuguma dhiibban TPLF isaan irra jira ta'e. Okay. Lafa Finfinnee amma sana gurguramee dhume Agoostu dhufee dhaabbatee gurgure maandisii Oromiyaati kan dhaabbatee lafa Finfinnee shanii gurgure. Iddoo akkanaa gurguraa jedhee qajeelfamni TPLF gaditti kenne jira. Eenyutu argemmoo Oromoo keessaa eenyutu annaa TPLF OPDOdhaan kana raawwadhu jedhu namni argeewun. Yeroo sana Geetachoo Raddaa fa'i gadi dhiyaatanii yeroo intervii ta'an nuti maaltu nu qabeeti naannoo Oromiyaa keessa seenne gaafa Oromiyaa keessa ijoolleen dhumanii VOA'n yookiin miidiyaan adda addaa gaafatu nuti maaltu nu gashee naannoo Oromiyaa keessa seenneetti naannoo Oromiyaa bulchinaa naannoo Oromiyaatti waan raawwatamuuf OPDOtu jira lakkii nu miti isintu nu bira darbee haqee ajjeese jedhanii takkaa dubbatanii hin beekan gaafa san.
Har'a addaa wanti hundi darbee lakkimee nuti yeroo sanallee uummataaf baay'ee ho'a qabna akka nuti uummata keenyaaf hin hojjenne kan nu godhe warra TPLF malee naan uummanni illee TPLF garuu uummata miti. Isa kana dogoggoroo uummanni hin jenne uummanni Oromoo hin jenne humnaan sodaatee jedha malee keessa isaatii uummanni Oromoo hin jenne. Isaantu beekaa ofirra dabarsuudhaaf gara sitti qabu jechaadha. Yakka hojjetan yakka baay'ee jira. Yakki isaan hojjetan. Obbo Guutuu uummanni Oromoo akkamittiin hubachuu qaba gaa ilaa amma wanti nuyi jechaa jirru OPDO'n uummata Oromoo goomsaa akka turte waan yakka uummata Oromoo irratti raawwatamu hundumaatiif adda durummaadhaan OPDO'n gahee bahaa akka turan yeroo baay'ee irra deddeebinee dubbanna. Mee uummanni Oromoo akkamitti ilaaluu qaba? Yakkootuma hojjetaman kana yakkootuma saba Oromoo irratti hojjetamaa turan kana ammallee yeroo TPLF illee kan hojjetamaa ture kana uummanni Oromoo akkamittiin OPDO'n nu yakkeera OPDO'n kun nu miidheera jechuu dadhabee ammas akka mootummaa isaatiitti ilaala. Keessa sanarra darbeeyyuu aanga'ootii qabsoo bilisummaa Oromoo kan turan namoonni gurguddoon hedduun amma OPDO makanaa wajjiniin ta'anii yakka yeroo amma saba Oromoo irratti hojjetamaa jiru kana illee cal jedhanii ilaaluutu jira. Hammamuma maaluma taanaan sabni Oromoo kana hubachuu dadhabe. Isa jedhu uummanni Oromoo maal gochuu qabaa? Isa jedhu irratti mee nuu xiyyeeffadha. Akkuma gorsaatti akkuma yaadaatti wanti isin uummata Oromootiif qabdan maali? Uummanni Oromoo dhaabbatee of ilaaluu qaba. Amma uummanni Oromoo lafa dhaabbatus dhoowwaniiru. Garuu wanti nama taajjabsiisu tokko warruma otoo beekanuu dantaa har'aatiif jedhanii uummata goomsuu barbaadanidha. Itti deebinee immoo jarri kun dantaaf jedhanii uummata gowwoomsa immoo beekumsuun isaaniitu amma kanaa laatas nama jechisiisa yeroo tokko tokko. Fakkeenyaaf obbo Leencoo Lataa nama adda bilisummaa Oromoo dhaabee haa ta'uyyuu malee abbaa biyyummaa Oromootti akkamitti akka amanu ayidooloojii mataa isaa ta'e qabaata. Inni adda bilisummaa Oromoo wajjin isin turre akkanaa galuutti akkan yaada isaa waa tokko tokko irraa argutti. Obbo Galaasaa Dilboos adda bilisummaa Oromoo hoogganaa ture. Keessumaa 84 yeroo lolli chaartaraa akkas ho'ee jiru TPLF wajjiniin isaantu hooggana gubbaa turan. Har'a gadi ba'anii TPLF akkas godhee akkas nu godhe baay'ee nama gaddisiisa. Gaafinumti obbo Galaasaa fa'i yeroo sanatti OPDO'n adii gamtuudha kan isaan gaafataa turan. Har'a akkamitti OPDO'n immoo uummata Oromootiif qabsoofti jedhanii gaafatu. OPDO'n immoo uummata Oromootiif akkayyuu qabsoofne bara. Anna deebitee ilaaltu amma jara kana beekumsum isaanii akkati beekumsum kanaan dhaaba guddaa kan adda bilisummaa Oromoo dhaaba guddaadha. Dhaaba sadarkaa addunyaatti ilaalamudha malee akka ilmaan Habashootatii fi warri addaggeen OPDO keessa jirtu gadi salphiftu kana otoo hin taane dhaabni kun dhaaba guddaadha. Dhaaba addunyaa gubbaarratti uummata miliyoona 50 ol gaggeessudha. Yaaduma kanaan uummata dhaaba kana gaggeessanii jettee yoo ilaaltu baay'ee nama taajjabsiisa. Obbo Araarsaa Biqilaas akkasuma yeroo kuni otoo dhaabarraa mormii qaba jedhee yeroo lafa otoo OPDO'n otoo haqeen mari'atiin dhaabuma keessatti otoo idda biyya galanii yaada tokko tokko kaase yaada amma kaase kana kaase tarii uummata Oromoo irraa deeggarsa argachuu danda'a ture. Tarii garuu yeroo Oromoon ofii isaatiifuu baduuf jireenya gubbaa jirutti gaafii kana qabatee gadi ba'u kaleessuma diina qabsoo Oromooti immoo fira qabsoo Oromooti jechisiisa. Fakkeenya maatii keessan keessa yoo rakkoon jiraate gaafa rakkoon caalu maatii keessan guutuu waan tokkotu dhufe ati garagaltee obboleessa keetiin loluutni ati kaleessuma diina maatii sanaa si godha malee fira maatii sanaa si hin godhu. Maatiin wal qabatee diina sanaan loleeti deebi'ee rakkoo isa keessa jiru ilaala. Kanaaf uummanni Oromoo isa kana gargar baasee beeka. Warri ilaa Oromoon inni kaan siyaasa bira hin jiru baay'een isaa.
dantaa ofii bira jira yookiin bakka jiraachuma kan jedhu qofa jirra jiraata. Isa jiraachuma jedhu qofarra jiraatutu parsantii isaa caala natti fakkaate. Warri siyaasa jala deemu waa'een siyaasa galee fira namni baay'een hin deeggaraa hin jiru. Namni baay'een namni mootummaa keenya yeroo duraatti namni hunduu fudhateera lammaa waan qabatee gadas baheen abiyyi waan haasa'een nu hunduu deeggarreera. Ani deeggareera amma keessa kootiin. Dhugumaan dubbachuuf deeggareen ture. Maal barbaanna? Nuti amma biyyattiin Oromiyaan fottoquu kan jedhu akka fottoquun barbaaduun tureen. Maaliif biyyum sana keessatti iyyuu yoo federaalizimiin kun diimokiraatawaa ta'e Oromoo waan barbaadu argata. Maaliif yoo diimokiraataa ta'e filannoon dhugaa deemame Oromoon waan bara 178 qabatee waan paarlaamaa seenee muummicha ministeerummaa hamtuu irraan fudhatu. Ministeer qoodina aangootti akka baay'inaatti sababa akka bu'anii haqanitti waan ta'eef Oromoo uummata bakka iddoo guddaa fudhata. Siyaasa biyyattii to'achuu danda'a Oromoon. Kanaaf yoo siyaasicha qaban yoo nagaan bu'e yoo bolummaadhaan wal kabajanii waliin jiraachuun danda'ame maal nu godha fottoquun. Biyya isa kana keessame biyya sabaaf sablammiin adda addaa dhufee afaan adda addaa qabatee dhufee keessa hojjetee jiraatudha miti kan jiraatu nagaadhaan waliin jiraatu. Kanaaf yeroo sanatti kana godhu jennee abdii fi amantii irra keenye lammaa fa'i deeggarree turre. Sanarra darbee garuu beektonni keenya har'a gadi ba'anii warri gaggeessitoonni dhaaba keenyaa gadi ba'anii annaa akkas jedhani kaleessumayyuu fira Oromoo sin turre fira qabsoo Oromoo sin turre nama jechisiisa. Badiyyuu yoo qabaatan hin arrabsamanu. Dooktar Maraaraan hin arrabsamu. Oromoof jedheeti kan hidhame Oromoof jedheeti rakkoo har'aa kana keessa kan seene. Dhangaasan gadi bahee arrabsuu hin qabu. Taayyeen gadi bahee arrabsuu hin qabu. Jaaldaawii Dibsaa arrabsamuu hin qabu. Xiqqeeffamuu hin qabu. OPDO'n dhaabbachuu umayyuu hin dandeessu ture. TPLF OPDO umayyuu hin dhaabu ture. Too adda bilisummaa Oromoo hin jiraanne. Isaanuma waa'ee siyaasaa waa'ee Oromoo dhiise. Jireenyuma irra jiraatan kiisii isaanii furdaa fi fooqee irra ijaaratanii keessatti jiraatan kan akka isaan jiraatan kan isaan godhe adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromootiin isaan lolchiisuudhaaf leccaaloo kana guuteef mootummaan yeroo sanaan gurra jiru malee OPDO'n Oromoof jettee miti. Otoo qubee TPLF hin barbaachisu jedhee adda bilisummaa Oromootu mormii isaa qabatee alas dhaabbatee afaan fidalli Oromoo kana jedha malee OPDO'n hin hojjannu hin jettu. Fakkeenyaaf 85 annaa adda bilisummaa Oromoo chaartarii keessaa bahitu aga 85 yookiin 93tti lakkoofsi akka kan biyya alaatti fayyadama ture Oromiyaa keessatti rappooliin barreessan ture 93 waajjira poolisiitti akka guyyaa kan faranjiitti barreessaa ture. Eenyu dhaabsisan? OPDO'n TPLF dhaabbatu gaafa OPDO'n hin dhaabde. Gaafa caffee hundeeffattu irraa kaaftee gaafin Oromoo kana jettee lakkooftee wanti ishiin EPDRF dhiyeessite hin jiru. Daangaa kan sararee TPLF. Afaan Oromoo kan eeyyame TPLF. Kanas immoo allolu'aaf yookiin ilaalcha ABO as deebifnee OPDO agoona jedhanii isaan karoorsaniiti malee OPDO'n karoorfattee karoorri koo kana jettee miti. Kanaaf daangaan Oromoo seeraan hin sararamne. Abbaan biyyaa bira hin jiru gaaf sana waan ta'eef isaan warra alagaatu addoo kanatu gurguraa baan aanaa qarsaa maalimaa keessa ganda jaamoo torba kan isaan gurguran buyii kan jedhamtu aanaa buyii kibbatti gurguranii xiyyi amma takil dingaay kan jedhamu jira. Seenaan sun seenaa Oromootiin wal qabata. Seenaa kana ton qoratiin dhaqanii gurguran warri OPDO gurguran kibbatti gadi kutan aanaa qarsaa maalimaa jala jirti. Uummanni gaafa sana gajara bitatee in dhumna daangaa keenya irratti yaad referendamii ani alkan saba biraa naannoo sana jiru ijaaranii ganama Oromoon hin dhaqin referendamii sanaan sagalee murteessanii kennanii deebi'an. Eenyuun caffeerraa bakka bu'ee eenyu wayyeessaa jedhamu sana hin du'e namichi suni. Isaan takkas godhe uummanni sun hin beeka. Uummanni qarsaa hin beeka. Sirriitti beeka. Qeessin Ortodoksii gaafa bulchiisni mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa sana keessaa bahu bishaan fudhatee facaasee magaalaa keessa Oromiyaa
katamachi na rakkasa buildingin bulchiisaa calqabame hundi isaa lafatti hafe in kolfa namna dhakaasee sana gaddaa kolfa namoonni achi keessa hin baananii achuma keessa deddeebi'anii Oromiyaa irratti hojjetan jiru agarraatti. Kanaafuu Obboo Guutuu yakkoota akkasii kana uummata Oromoo irratti kan hojjetaa ture OPDO'n yeroo ammaa aangoo erga qabatee boodas yakka ulfaataa kanarra caalu uummata Oromoo irratti hojjechuu ittuma fufee jira. Uummanni Oromoo kanarratti dammaqee waan haala deemaa jiru kana hubatee akkamittiin ofirraa kaasuu danda'a? Akkamittiin furmaata argachuu danda'a? Yakka dhala namaa uummata Oromoo irratti hojjetamaa jiru kana amma fakkeenyaaf kan warra kaabaa yonnaa ilaallee addunyaatu falmuufitti jira. Yakka isaan irratti hojjetamuuf addunyaatu yakka gurguddaatu irratti hojjetamee jira saba Oromoo irratti. Ajjechaadhaan isa ta'uu, buqqaa'insaan isa ta'uu, lafisaa saamamuu isa ta'uu yakkoota gurguddaatu bara yeroo TPLF wajjiniin turan ammas immoo erga ofii isaaniitii aangoo qabatanii bara OPDO'n maqaa jijjiirratee aangoo qabate kanas raawwatamaa jira. Mee uummanni Oromoo akkamittiin firdii isaa argatu? Akkamittiin mirga isaa argatu? Maal yoo godhetu burjaajii amma mootummaa kana jalatti irra gahaa jiru keessaa bahee mirga isaatiif falmatee haqa isaa argata jennee uummata kanaaf dhaamsa maalii qabdu? Uummanni wanti gochuu qabu hi'ituutu nama hin baasu. Oromoon gaafa isa dhumaa dhiphate jedhe Waaqayyo beeka jedhee Waaqayyotti dabarsee kenna. Haa ta'u Waaqayyotti kennuun gaariidha. Garuu Waaqni ergamtoota isaa ergee lolu akka ammaa warri naannoo Amaaraa Waaqatu nuu lolaa warra Tigraay nuu fixa jedhanii taabota baasanii jedhanii kana akkas hin ta'u. Uummanni Oromoo ijaaramee loluu qaba. Oromoon uumaan qabu. Anamma naan ofii qotaa ilaalu amma Ortodoksiin naannoo Amaaratiif akka gaarii godhee lola. Keenya nama nuu loluu dhabne. Warra baagadaa bokkuu gurguratan abiyyitti. Qeessonni matsaaf qiddusii gurguratan abiyyitti. Jaarsoliin marcuma gurguratan abiyyitti. Dargaggeessi aamlee isaa gurgure abiyyitti. Sigalee abbaan gadaa eeggadda feesbuukii koo irratti waa tokko maxxansee ture. Abbootii gadaa kan fooliitti godhe Bayyanaa Sanbatooti. Alangaa kana baadhee hin sobuu jedhe waltajjii gubbaa dhaabbateeti. Alangaan kun alangaa sobaa miti alangaa kana baadhee hin sobuu jedhe. Abbaan amantii har'a kunoo warra paastaroota isaaniitii kaafsiitii amma qeesii Ortodoksitti naanna'ii Amaaraaf lolaa jiru. Jaarsoliin isaanii kan akka kunoo jeneraal Kaasee Camadaati kaasitii hanga jaarsolii isaanii jaarsa du'e sana Piroofeesar Masfin sanaatti Amaaraaf lolaa jiru. Oromoo gadi ba'ee kan Oromoo gowwoomsuu fi birrii shilingii Abiyyi irraa argachuu barbaadu malee jaarsa aarsa of godhuu dhabne nuyi. Uummanni keenya akkamitti ijaarama? Abbaan gadaa gadi ba'eetti alangaa sana baatee soba. Otoo reenfi namaa akka baalaa harcaa jiru, otoo namni du'aa jiru, lakkii nagaa jira. Mootummaan kun keenya jedhee uummata goomsuu barbaada. Uummanni keenya akka waliin taane jidduutti basaastota facaasaniiru ijoollee maallaqatti kennanii. Deebisanii uummata immoo ijaaran. Uummata ijaaranii lafa fudhattu Finfinneedha ijaaramaa jedhanii 50, 20, 30 akkasitti namni hundi ijaaramee jira. Yeroo sochiin itti hammaatee Oromoo keessa sochiin tokko seene dafaati koottati haaromfadhaa lafa jidduu kana kennuun hin oolu jedhaniiti lapheessaa iddoo sanatti geessanii rarraasu. Inni kun borus kan keetiin jedhaan uummata Oromootiin. Yoo qabsaa'ee waan ofii barbaaduuf abbaa ofii barbaadu achi keewwate yookiin mootummaa amachi kooti jedhu kana kaati kan kooti anaaf hojjedhu jedhee hojjechiifachuu hin dandeenye qe'ee dhumanni narra jiraatu kan saayyuu miti. Jechaa baanii galabaadha Tigraay waraanni Tigraay to raawwate kun galabaadha warri jedhan warruma kaleessa isaaniin Oromoo kaleessa lafa isaarraa buqqisaa ture.
lafa isaarraa bitaa turedha. Hi'ii xuuxuu dhiisee abdiidhaan immoo jireenya isaa geessee iddoon taanetti rarraasuu dhiisee Oromoon dhaabbatee yookiin mootummaa kan dirqisiisee hojjechiifachuu baay'ina qaba Oromoon. Hi'ii yoo jedhamee abiyyi Amaaratti galee Amaaraaf hojjeta maal jedhu miti. Ijaa Oromoon xaxee taa'ee ilaaleef malee otoo Oromoon hi'ii yookiin walqixatti hojjedhu Oromoof hojjedhu dhimma Oromoo raawwadhu. Finfinneen kan Oromooti Oromiyaa jalatti deebisi. Otoo Oromoon jedhee abiyyi guyyaa tokko Amaara keessa dhaqeen oolu warra sanaaf hojjechuu hin deemu. Tiigalee Oromoon xaxeetti abbaa feetee godhi garuu anaaf lafa kaarimeetirii 100 yookiin kaarimeetirii 50 Finfinnee irra naa kenni jedha taanaan isa kee har'a jiruyyuu buqqisaa jira. Boru afaan Oromifaayyuu balleessuufiitti jiru. Daangaa isaa balleessuufiitti jiru. Kan ammoo afaan isaas kan eeggachuu danda'u, daangaa isaas kan eeggachuu danda'u yoo aamlee sanaa horate qofaadha. Kanaaf uummanni ijaaramu abdiin taane fuuldura keewwatee deemuu caalatti basaastota ijoollee mandara keessa naannoftee taasiftu dhagahuu dhiisee wal ta'ee jaarsi akka jaarsummaa isaatti marcuma isaa gurgure deefatee marcuma dhugaarra taa'ee abbaan gadaa bokkuu gurgure deefatee bokkuu isaa qabatee dhugaa faradee qeessin isa biyya lafaa dhiisee isa biyya samiirra lallabee mootummaa isa kan waaqayyoo lallabee mootummaa isa kan lafaa dhiisee mootummaan dhufee darbaa kan dhufeen dabarre kan waaqayyoo ta'uu beekee isa kana lallabee lakki ana nan laallatu jedhee yoo dirqamaan immoo hojjedhu dhugaa jiru dubbatee yoo dhugaatti deebi'e mirga argachuu danda'a. Akkuma amma jiru kanatti xaxxeetu bataa'ee ilaala taanaan inni isaanuu jedhu kaalamanna gar dajjazmaachinnati qaraalinni an suni arra irratti raawwataa jira Oromoon. In dubbatatu mirga isaa taanaan ijoolleen naa dubbata ijoollee fuuldura buusee ijoollee kiisii guuttachuu fi fooqii ijaaruu sammuun fooqii ijaaraa bulu of fuuldura hiriiree cal jedhee dudduuba ta'a taanaan fe'ee isaarraayyuu buqqa'uuf jira. Kanaaf uummanni wal ijaaruu, dhugaa hubachuu, oduu gaaraa gaditti odeeffamu dhiisuu, qabsaa'ota duriiti warri abaa'oo isaan kana warra jedhaman sana maayini kaayyoon abaa'oo kaleessa maal ture maal arganneeti maalirraa abaa'oo deebinuu deebi'eera abaa'oon isaan kana maaliif jedhee jedhanii isa kana gargar baafachuun gargar baasuun immoo baay'ee nama rakkisu. Gargar baasuun baay'ee nama rakkisu. Maaliif abaa'oo balaaleffatu? Maajara kana jaalatan warra abaa'oo keessaa ba'an kan jedhu ilaaluudha. Daantaa Oromoo eeggachuudhaaf Oromoon daangaa isaa qabaatu daangaan Oromoo kabajamu lafti Oromiyaa kan Oromiyaati Oromiyaan ofiin haa bulchuu isa kana cichee dhaabbate abaa'uun. Lakki abbaan fee dhufee nu haa bulchuu garuu nuti akka namaatti nama eenyumayyuu simachuu qabna hor jedhame abbaan barbaade dhufee ka'eerraa si buqqisaa si dhiitaa aadaa kee seenaa kee afaan kee jijjiiraa bula hoo jedhe kun filannoon kan isaati fuula isaa jira. Garuu kana miti kan isa baasu. Dhimma aangoo miti. Amma namoonni aangoo sedhu waan Jaldaawud fa'ii Piroofeesar Maraaraan fa'ii aangoo jaadhabanii waan falmanitti fakkaataa waan lolanitti fakkaataa jira. Kanaa miti aamlee siyaasatiif kan isaan lolaa jiran. Aamlee uummanni keenya siyaasa dhabaa jiru uummata keenyatti aamlee gochuudhaaf. Abbaan aamlee qabaatu aamlee siyaasaan qababbaan jedhu duukaa isaanii isaan duukaa deema. Abbaan immoo lakki ani garaa koo guuttannaa waan nagashee waan jedhu karaa masaa deema. Kanaaf uummanni iddoo jirutti ijaaramu. Mootummaan kun mootummaa Oromoo miti. Mootummaa Oromoo godhachuuf immoo leenjifachuudha. Jibicha olii gadi deemuu qambariitti gashanii leenjisanii sangaa godhanii ittiin qotatu. Shimallisiin Oromoon hojjechiifachuu danda'a. Morma qabeeti. Daantaa Oromoo annaanni dabarsee kenne tokkitti ishee akka inni hin goone gochuudhaan. Dhugaa dubbatee dhugaa ofii barbaaddateeti. Shaftii siyaasaa ittiin gowwoomsuun deeman maaliif ta'a jedhee fuuldura dhaabbateeti. Abbaan du'e silayyuu du'aa jira hoo. Du'a salphinaa du'uurra du'a gootaa du'uu wayya bara. Amma dargaggoonni keenya du'a salphinaa du'aa jiru. Du'a gootummaa dhiisanii 2016 amma 2018tti du'a goototaa du'aa ture dargaggeessa alatti gadi bahee. Annaa du'e. Inni manaa gadi baasanii oksaan ajjeesan garuu du'a gootummaa miti.
bahuu qaba. 5 isaa ta'u 10 isaa ta'u bahee falmachuu hi'amu oo hidhamanis gootummaa dabar. Falmataa jira namichi sun. Jawaar Fayi gaafa mi'aan dhiisame kanuma arguutti manna yoo duune maali ani isa dhumaa gubbaarratti murteeffataniiti. Murteeffachuu qaba Oromoon honnee isaa keessaa. Waraanni TPLF kanaaf kan mo'aa deemu bar. Honnee isaa keessaa amlee keenya amnee jiraachuutti manna duunee lafarraa baduu qabna waan jedhaniif injifannoodhaan fuula duratti gasaggasan. Nama amlee kootiif lola jedhee kanatti manna du'a wayya nama hi'utu mo'a. Lakki maalan godha tokkuma noola lakki maatii koon akkas godha jedha taanaan maatii isaatiifis hin ta'u ofiifis hin ta'u achumatti hafa jechaadha. Kanaaf uummanni Oromoo ijaaramuyyuu namni akka isa ijaaru barbaaduyyuu miti. Ofii isaatiif falmachuu garuu akkamitti akka falmatu fuula tokko kallattii tokko keewwatee bahee mootummaa kan ofirraa falmuu qaba. Fardaan dhaqee Finfinneetti sirbee fi lakki ituma nu ajjeesaa jirtu suma nu wayya jedha taanani kuni qaaniidha Oromoodhaaf. Baay'eetti qaaneffanneerra. Oromoo Hacaaluu ajjeese, mootummaa Hacaaluu ajjeese, mootummaa Jawaar Fayi hi'e, mootummaa Piroofeesar Maraaraa salphise, mootummaa Jaal Daawit Ibsaa salphise, mootummaa kooti annaa jedhuuni baay'ee nama dhiba. Keessumaa ijoolleen kaleessa abaa'oon abbaan biyyaa abaa'oon nu haa bulchu jedhanutu har'a abaa'oo abaara bahee araba maalitiin deeggaruu dhiisuu danda'u membarummaa isaa dhiisuu danda'u garuu maaliif arrabsu? Bu'uurri rakkoo Oromoo kan addunyaatti baase kan barreeffamaan katabee lafa kaa'e adda bilisummaa Oromooti bara. Badiin Jaal Daawit balleessu adda bilisummaa Oromootiin hin madaalamu. Badii bantee miseensachi keessa jiru balleessu kaayyoo dhaabichaatiin hin madaalamu. Dhaabichi garuu ganama kaleessa Oromoo gaafii qaba Oromooni lakki Oromooni biyya sana keessatti akkas ta'e seenaa nuti seenaa armamuraa OPDO miti kan fide bar. Adda bilisummaa Oromooti seenaa sana qoratee kan baasee ittiin qabsaa'uu calqabe. Afaan Oromoo afaan sabni baay'een dubbatu afaan kun miidhamee jira naannoo keenya afaan qabnu afaan biraa barataa jirra lakki nurraa dhaabbatu kan OPDO miti bar. Adda bilisummaa Oromooti. Kuni kaayyoo adda bilisummaa Oromootiin qabsoo eegaleedha. Oromiyaan daangansaa Walloo amma Moyyaalee ta'ee kan sararee kaa'e adda bilisummaa Oromooti. OPDO miti. Qubayyuun qabdu OPDO'n. Isa Tigreen nuu sararteen mi'arra kan Oromiyaa jedhamee isaan bulchaa jiran. Annaa barbaadan kutanii kenna kunoo kutaa kenna Dr. Milkeessan Dhengadda karaa Salaalee Kuyyuu kana kutanii Amaaraa kennu naannoo Amaaraatiif. Kana daangaan Oromoo iddoo kana afaan guutanii dubbachuu hin dandeenye bara. Wallo kan Oromoo otoo uummanni Wallo jiru an Oromoodha yaa Oromootoo jedhu lakki Amaaraa achi ta'ee OPDO'n achi dhiibaa jira bara. Isa kana Wallo kan Oromoo ta'ee kaartaa gubbaa kan kaa'ee jiru adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo ulaagaa kamiiniyyuu Oromoo biratti abaaramuu hin qabu. Baala ulataa Oromooti malee diina Oromoo miti. Diinni Oromoo OPDO'dha. Kan kaleessa ergamtee uummata keenya fixaa, uummata keenya mana itti agarsiiftee ajjeechisaa, qabdee hidhaa, rakkisaa, akka mi'aan hin nyaanne gochaa baate OPDO'dha malee adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo tokkoyyuu hin tuqne, jiruu Oromoo hin balleessine, Oromoof jedhee jiruu ofii balleesse malee. Kanaaf uummanni kana hubachuu qaba. Kana hubatee warra adda bilisummaa Oromoo keessaa ganee bahee warra kaayyoo isaanii gananii uummata isaanis gananii kiisii isaanitti gurguratan kana dhagahuu dhiisee ofii isaa of oolchuu qaba uummanni. Abbaatu of oolcha. Abbaatu of dhaaba. Uummanni Oromoo kaleessa iddoo sana gahee har'a gad deebi'ee ijoolleen daa'imni mandara keessa deemtee attaallaltee har'a Oromoo fixaa jirtu baay'ee nama qaaneffachiisan jedhan. Kanaaf qaanii kana jala obbaasuudhaaf Oromoon ammallee Obbo Guutuu lolachuu qaba. Yaa Obbo Guutuu egaa yeroo ammaatti uummanni Oromoo filmaata lama qofaa qaba yookaan mootummaa kana deeggaru mootummaa kooti jedhee yookaan immoo warra mootummaan kun mootummaa Oromoodhaaf ta'u miti mootummaa Oromooyyuu miidhaa jirudha jedhee
qabsoo hadhooftuu geggeessaa jiru wajjiniin ta'ee qabsaa'u. Mee isin akka ilma Oromoo tokkootti gara fuulduraatti waan Oromoon itti milkaa'a jettan isa kami? Akkuma isiniin jedhee Oromoon amma filmaata lama qaba. Tokko warra meeshaadhaanis qawweedhaanis karaa hundumaatiin mootummaa kana kuffisuudhaaf mootummaan kun mootummaa Oromooti miti, Oromoodhaaf ta'u miti jedhanii qabsoo irratti geggeessanii kuffisuudhaaf jiran. Waraana bilisummaa Oromoo kanneen gama siyaasaatiin immoo socho'aa jiran dhaabbileen siyaasaa akka adda bilisummaa Oromoof kaafa'oo jira. Gara biraadhaan immoo mootummaa kanatu mootummaa Oromooti, mootummaan kun Oromoodhaaf hojjetaa jira warra jedhantu jira. Mee uummanni Oromoo isin akka ilaaltanitti bor uummata Oromootiif wanti ta'u kallattiin irra uummanni Oromoo deemee milkaa'a jettan isa kamii dhaamsa isa dhumaati? Yeroon keenya dhumee jira. Gabaabsaatti kana irratti dhaamsa dhumaa uummata Oromootiif dabarsaa. Gaariidha. Anamma Oromoon bara sadii of ilaaleera. 1967 yookiin 75 bara dargi aangoo qabatu Oromoo nyaate. Oromoon harka kennatee lakkii nagaa wayyaa biyyi kun diigamuutti jedhee dargii wajjin marii calqabe beektota keenya nyaate. Bara 1983 TPLF wajjiniin taa'anii mari'atanii biyya kana karaa kanaan ceesifna, karaa kanaan nagaa buufna jedhanii deemanii karaa sanas hin taane uummata keenya gatii kan falchiise dhaaba keenya amma gaaga'uu qaqqabe. Hin taane innis biyya sana keessatti. Isa jijjiirama lanaas ofii isaa aarsaatti ta'ee ilmaan isaa aarsaatti godhee mee ilmaanum keenya kana akkuma isaan dhiibamne irra de'anii mee nama isa keenyaa isa kaleessa qabsaa ture makatanii jijjiirama tokko naaf fidan jedhee Oromoon carraa kenneef haqanii har'as beektota keenya nyaatanii saba keenya salphina kun amma arginu kana salphina ammaatti argamee hin beekamne keessa buusee jira. Inni dhumaa amma Oromoon filannoo maal qaba kana jettu anamma dhugaa dubbachuudhaaf dura hin deeggarre turan ijoollee bosonatti hafan yeroo sanatti. Amma garuu filannoon Oromoon qabu tokko bakka raawwateera waan hundumtuu. Karaa marii kan jedhu marii kana booda rakkoon Oromoo furama kan jedhu ani abbaa tokko yaadu sammuu koo keessatti. Hin fudhatamu biyya sana keessatti. Oromoon humna isaa jabeeffatee humna hidhannoo isaa ijoollee jabeessee ilmaan isaa akkatti haqaniitti makaman godhee humna godhatee dhaabbatee sadarkaa itti kanan barbaadaa kana na wajjin jiraattu jedhee warra biyya sana gaafatu gubbaa qaqqabuu qaba Oromoon. Koottaa mari'annee biyya kana akkana goonan raawwateera. Ofiisaa biyya sana of harkatti gashatee humna godhatee naannoo isaa naannoo Oromiyaa galchate chan Itoophiyaa guutuu of harkatti galchee jechaan. Maaliif galaanni Oromiyaadha achi biyya sana keessatti. Sadarkaa kanatti jabaatee ilmaan isaa jabeeffatee isa bosona keessa jiru waan qabu itti kennee karaa kennee fi gargaaree wajjin lolee ijoolleen bosona keessa jirtu qofa miti kan humna godhattu. Inni biyya keessa jiru ijaaramee ijoollee kana karaa kennee ofii bahee lolatee ijoollee andudduu ankoota ta'eenii Oromiyaa of harkatti galchee kanan barbaadaa kanan na wajjin jiraattu jedhee filannoo kennuufii qaba malee filannoo biraa tokko iyyuu hin qabu Oromoon. Filatee achi waan fudhatu hin qabu. Filannoo kennuufii danda'uu qaba. Isa kana gochuudhaaf immoo ijoolleen kun jabeeffamuu qabu. Bifuma kamiin iyyuu warri beektonni keenya biyya alaa jiran saba biyya alaa jiru kana sadarkaan ijaaranii hooggansa siyaasaa gaariitti godhanii ijoolleen waraanaa bosona jiran immoo amlee waraanaa isaanii cimsatanii biyya kana oolchuu kan danda'u nu qofa kan jedhu amantaa godhatanii humna torree ijoolleen kun dhaqanii Oromiyaa of harkatti galchanii kana barbaannaa kana nu wajjin jiraattu kan jedhu filannoo kennuu fi isa dhumaati jedhee nama gama kootiin. Oromoon filannoo nama qabu qabsoo jabeeffachuu qofa isa kana qofan jedhan. Ayyee galatooma obbo Guutuu Dhaabasaa yeroo keessan nuuf laattanii dhimma maree guyyaa irraatiif qabannee dhufne irratti yaada nu laattaniif kabajamaa ulfaadhaa isiniin jennaa. Dhaggeeffattoota keenyaa
turtiin yeroo ammaatiif qabnu kanuma irratti raawwata. Yeroo biraa aga walitti deebinutti nagaadhaan tura. Galatooma. Ertiraan chaartarri geggeessee asmaraa kukula deessee fokkisee imalli araaraa naannolee muudee bankaraara labsii mootee korkee fakkeenyaa biqiltuu kan dursu nageenya hambaan olee calankootii dirmamuu qabna sirna mootii Itoophiyaa.